Kayo na lagi pero kung kayo. Dirqama yoo baasan baree namni kun dirqama gase hayi. Maaliif Kayo na beena jechuun dirqama kun irra beena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtumtoota fi hordoftoota keenyaa baga jiraattan isiniin jecha har'a sunoo isinii deebiitiin jira. Caaltuu isinii deebiitiin jira. Haala isin loltii har'a isin loltii jettanii leenanii fitinaadha. Egaa qophii keenya kan dhiyoo dalanyee turre isinii turre beektaa? Waa'ee ilmoo waa'ee maalii minaan jennee dalanyee turre ilmoon tiyya jechuudha bakka nan jiraadhu jiraatti yoo an jiraadhe jiraatti yoo an bakka nan deemu jala deemte jechuudha eegee tiyya waan ta'eefu saniifuu mucaa jiruun kunniin salaccee beektaa? Sana wantoota fi hordoftoota keenyaa balloon hedduutu akkana didaa jira ganama galgala kalaasitti rafee ka'ellee itti yaadee kadhachuu jira. Abatan jee jira anin fedhu haadha ilmoo hin barbaadu. Osoo ilmoo qabaatu baatte siin fuudhaa rakkoo hin qabu. Ammoo egaa ilmoo qabaatte an ilmaaniin guddifachuu fedha naan jee ilmaan kiyyaa'u dadhabee an keen danda'u naan juu jira beektaa? Ani fiifu ammoo maaliif namni irra guddifachuun barbaadu jira. Inni ammoo anti yaanuun hin qaba akkamiin itti godhaa ilmoo dhiiraa boodanii galtifaa jechuun jira beektaa? Sani wantoota fi hordoftoota keenyaa akkaan godhu dhabee hunuutiin kan naallolu jira. An ijmatii arguun fedhuu gizan dhufee mana isaa ol seenan madura bahaa yoo na arge akka gartee nama takkaan arganii takkana godhata jechuudha. Nammoo nama hunda kanarraa maratadheetini warri yuutubaa maaliif hedduudha warri yuutuba guddaadha. Nama dilaa jira jechuu maaliif inni kun nama hunda keessaa naa ta'eetumaan dhufee yaani yaadi dhabee ta'anii haala laalladheefillee rakkoo hin qabu nama sammuun bilchaatte wayyaa beekta. Saniifuu keessafuu sanaa sanafaa keessatti nama sammuun bilchaatte dhiisiti. Khasanii oliitu nama bulchu yoo rabbiin wajjina bulche bulanii yoo rabbii wajjina nama bulchin akkuma rabbi jedhe. Saniif wantoota fi hordoftoota keenyaa gabbaheetii nuti amma karaa alaa kotee an suuqa dhaqeetiin micaadha bitee waan akka seera fi kana bitee fi dhufe inni gabbaheetii ani ijoollee tiyya micaa keetii bitee micaa ijoollee tiyya kami dhiiste jee gabbahee ture. Saniifuu hanga inni dhufuu taa'eetiin mana keessamee haala jirutti yaada. Itti mijjeeffadheetuman daruurii manuma kanatti diduu qaba. Maalifi mana kan jiraachuun qabaa eegan jetti jiraatuma qaba. Ammoo yoo sammuu tiyya keessaa yaadii yoo namni naan jee maalifi na jalaa badde waan ta'eefu an daruurii mana bolloo taa'uun qaba fedhu haaboo fedhu bakka fedhe haa ta'u. Hordoftoota keenyaa caaltuun ni maraattee yookiin ilmoon ta'eenyu jettanillee nan taajjabinaadha. Warri duubanis yaanii warri keenyas yoo amantiin haa barreessu taate aadiidha wanni kuni. Ega ja'ameefu maalifi ega ja'ameefu rakkoon qabu mushinarraan hin baane isarrallee hin baane nama hundaatti dalaga waan ta'eefu saniif wantoota hordoftoota keenya ani daruurii mana balloo kana diduun qabaa kalas mana akka bareedu kana dhiisee ani hin deemu egaan jeefu hin deemudha. Saniif inni gabbahee namaan si fidaa jee naas faraarra'u jiraan nama sandiisi abbaa fedhee yoo fide asiin koo hatta ammaan tiyyaa yoo mana kana dhufte waan naa taate takka irraa na dhorguu hin dandeessu. Malee jengursi namallee kana magalu tokko keessanii jira boodatti ishee noyta malee saniif ammoo balloon gabbahee jira hanqinni dhufuu taa'eetiin eeggadha. Natuma wal shorrosseen mana kanaa ganna baasa wallaahi hin beeku. Walumaan laallataame. Hordoftoota keenya dhufaa jira karaa jira dhiyaatee jira. Edaan caaltu waliin sosomu kan irraa bee mana kiyyaa kan irraa bee. Maali? Naasin jira obbo yoo deessan irraa baasan taatan. Maal asatisa? Intalli dhuftee mana kanatti deetuun akkam na gurgurte tolu. Sobumaan firraa baase. Amma bara sagalee alaa dhageenyaanii nama dhoo jirti dhufteeni narraa baase intalli nargachittuu waadaati. Maal Intalli maali dhuftee isin? sobiituma sobumaan firraa baase. Akkam sobaan baasu dhalaa dhuftee mana namatti itti akkam sobaan baasan. Dhalaa harkatti laatanii harkatti laatanii. Harkatti laatanii. Dhaabde garummaa nargattis wayitaadha. Akkumatti onlaayinatti sobiituma. Akka wayyaa naqee ifiin dhuftee. Hai dhufu. Maali dhufte? Ammoo. Eewwan dhuftee maali? Maaliif hin dhufe? Akee na rabe. Maaliif hin Akee na rabe. Jechuun dirqama kun rabe. Baay'ee rabe. Baay'ee jettee baay'ee gabbaa'ee narraa. Himbo mana kanan taa'u. Aboo kophee narraa baasi. Narraa baasi fatu gansi jira narraa baasi. Wayi. Narraa baasi sin jaa wanta fatu. Himbo. Narraa baasi. Narraa baasi. Himbo. Walloo akkatti laatanii. Deeggaruu qaba. Amma yoo kan narraa baasi naasin jee. Miknaan hin ba'uuf. Koo narraa baasi abdi kottu. Koo narraa baasi. Leesh. Kottu baasi narraa. Micoon as mootii jechuun hin ba'u mana barnootaa hin ba'u. Ilmoo teessi fudhadhu kan narraa beekaa. Dirqamaan sirraa baasa mana kiyyaami. Keetawaan. Ani ilmoo kottu godhan kophee irra. Himbo natti kun himbo. Aboo kottu narraa baasi. Himbo. Hai asumatti waa'ee qaban himbo. Yoo dandeessu koo narraa baasi taa'an. Himbo. Miknaan Akkatti laataniitima sobumaan waluma taati waluma ta'inaan firraa gabbaasi. Akkam wal ta'u nama wal ta'u beekuusi nama wal ta'u beekuusi akkama dhuftee bara
Asin bau mana kan bau. Dhufeyo. Akam? Mana kanaan dhufe kaayee mana dhiisisiifuun dhufeyo bar Antar ke dua tu ke frase baso. dirqiin hin jiru beekta. Abon nama dai nama. Hin bo'oon mana kanaan bo. Abon ufter la maktum mat. Mana Oromoo beektu. Imbe ko bar rotan. Tokkol imbe ko kay narabe. Kalas hin bo'o kaanillee. Narabe sinje ba narabe. 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 Narabe ya. Gebera la. Bo mana kanaan bo du'eeti nas lubbuun jeesi duusun gabbaati. Me us mambari ji me mal. Mal honin bari. Wala gartanii kami mana kay lufu dandeesisin. Nama fide. Wan dem tum maltin beha. Annamni nam finne fi fi dhufe. Hai wan dem tum maltin beha. Wan jetun magala ko kesna na jurus. Ni betan. Mali dufte ko basi dalan. Mali nam fide wasiti. Namni nam. Andatul mal jolle je ko ti mal ko dem. Sankorate isi. Isi Korat der mambo bermaharan metisi. Nu mambo. Abadan mambo tisi. Bau kabdi wan erga masan duba koratu isi. Akam tu koratu. Waan ergamtee fi dhuftee mana diddeen bawwattuu san qoradhuuti firraa gabbaasi harkatti illaatiin ammoo afaan mana gaatin. Yaafi wala caccabsinee baafna malee yoo akkamutti ilaa. Cabsi ilaalimeen ilaaltu. Cabsi ilaali. Aywa. Akkattiin bakka meeqa si cabsaa kaman. Maashaallah na cabsinaan taatiin nyaadha ureen dalagaa hun seenu. Yaa intala nama ergee nama ergeeti. Namni maal ergee nama ergee. Nama si ergetanii hime. Annan takra ergee mataa fayyaalin ifitti haasa hadhee kasi dhufe kabalee. Abadan namni akkas akka jedhamu kan namni ergee ni beekan. Mee aara malee hojii gattaati. Aara malee cabsa. Nama ergee sin jeba. Dura namni sitti wal ergaa ture. Wayii jira bara hokkatae mee hoosee meeraan sin jee maaliin weeta namni akka ergeen hin beeka isheen namaatu ergeesi. Namni meeraan erge. Namni dursitti wal ergaa ture. Hai guyyaa lama sadii bultee halas keessummaan gala qabdii maan galle. Hin galu haa. Gargaarsa siin gargaarinne dillee jechuun siin gargaaruu hin fedhuu narraa baay'ee manuma qiyyaa'u. Anis galuun fedhu haa sin taa'u fedha. As ta'a isaanii? Aywa. Sirra jedhee si waraabsa gaasitti. Akkam feetiisi. Meeqa beetu baafadhu? Meeqa beetu baafadhu? Mee deemtaa ijaaltu. Meeqa beetu baafadhu? Bara kabeessa hin raadhe beeni. Ilmoo daa'imaan deemti bara isin. Ilmoo daa'imaan deemti dirqama manuma kanaan bahu. Ammoo akka namni natti ergeen hin beekan. Namni isaan erge. Nama sitti erge malee maaliin dhufuu dandeessaa? Naaf jechuun weebbisi wal beeyna. Miidiyaa irratti sin beeku. Miidiyaa yoo beeyte jechuun maadduba dhufte mana kiyya jechuun yoo salaamtaa dhufte karaa ba'uu qabdu deemuu qabdu. Mana kanaan bahu jechuun maal qabdee? Miidiyaa irra garteetuma dhufte bira. Aywa. Isa duraan hin beektu. Hin beeku. Yoo maal irra dhaabbattee mana isaa dhuftee hin bahu jechuu dandeessa. Kanas kaa rakkoon qabu gaggaaba. Akka inni jiru gaa ergamu biraa qabdaatummaan. Akkanuma dhuftee nama tokko yoo duraan wal beekte yookiin siin fuudha jee yookiin kana jedhanii yoo waa isin hojjechuu jiraatan. Ay wal bira geenya wal marannareetti sanitti haannee itti bullee rafnee faa itti ilaalee. Yaada akkasiisa keessa garteeti. Ammoo yaada ni qabanii soba malee afaan irraa. Akkam? Yaada akkam? Keessa ka'ee rabbi. Mee gattaa hinaa hime? Maaliif hin Mee gattaa jechuun waan jechuun dhufteef kare jechuun siin himsiisaa gattaa hime. Maan himsiis? Si uun himsiisina waan garaa haasaa qabdu. Ana himsiisuu taami? Aywa. Ni gartaa amma taasisan jirtaati. Amma osoo ni gidduu jirtu taasisan jechuun narraa baaftee dabareeta. Hin boon. Amma intalti jechuun harka jechuun na balleessu deemti. Waan biraatiin deemti. Balleessu. Maaliif deemtee eeguu biraa jechuun waan biraa jechuun. Mana kanaan bahuu deemti. Sababni irratti hin baane hoggaan bahu jechuudha. Hin bahu haala sinaatee haa. Anuma yaannummaa keetu na dhibee anaawu. Maasi dhiba siin dhibini si yaa galu. Namni yoo jira wal beeke. Ilmoo abbaa qabdee yoo geessitee hojiin. Ilmoo abbaa siin jira. Abbaan siin mucaalii amma yoo geessitee moo. Ta'e ilmootiif tabbaa rakkoo qabda. Ilmoo galchite kam gaala. Akka jecha kiyyaa geessitee bakka san teessa ajaa'isa qabdii bire. Maal mana namaa gootisi mana namaatti maal gootere. Ilmoo yoo galchite ennaan amma. Laa ilmoo galchitee machi taa'uu fi manoosan taa'uu dha. Ammatti dabalate gaafannaa. Lakkii manoosan taa'u. Amma ati kanuma dhufanii. Mana namaa didanii yaa'ii nama godhuun gaddaafaa nama naquun hin jirtuuti. Yoo yaanni inni siyaamee jiraate. Yoo duraan mariin akkanaa isin jidduu jiraatte mana ol seentee manaan bahu jettee dittu. Akkanuma mana namaa ol seentee bahuu dituunis. Atuu gaafii haara qabdaa'u. Gaafiin qabuun. Gaafiin qabu yaada keetirra dhaabbadeetiin jee. Yaadna xiyyaa. Dhufeemi ziyaara fin dhufee bar dura itti yaadatu. Ziyaaraa yoo dhufa namni hin galu. Ziyaaraa dhufnaan deemte kaaqalaa ziyaara. Deemuu fi miti kaa eegan dhufe kalaasa turu. Taa isin jeenni. Antaa'ii maal eessa ta'e si na biraan. Inni isin jee isa keessa argattee. Inni juusa. Bar sumaan jaaladhee asiin bahu. Sumaan jaaladhee asiin bahu jechuusi. Haati ilmoo jechuun tanuu yaadatu kam jirti. Hayi. Ilmoo haadha ilmoo. Mee baasan jirre baafna nuti. Haadha ilmoo jaalatani. Nammoo yaaboo. Ajaa'ibni guyyumarraan dhufu. Ani jechuun abbaan hin jiru akkanaatti ni rakkadhee dhaleennaan siin gargaara jetiin gargaaree maallaqa fudhadhuu deemjeen. Numan deemuun maallaqa achi hin dhufne si'echaan dhufe. Hogguu san ergaa biraa qabdee jechuudha.
shakkii dhagaatu. Dura namni na dura sitti wal ergaa tureen Akkam? shakkii san qabda. Waa hundaan sibsuu taate. Waa hundaan sibsuu taate. Waa hedduu tokko qabdu jiraati. Ammoo. Waa hedduu tokko qabdu jira. Nama si ergallee ni himta. Akka jechuun naaf ilmaan kiyyallee godhuu deemtu ni himtaati. Wayi atuu bar ilmaan ni qabda ampar ammaan dalee barbaatii midhaan booma xiqqoo rakkoon qabu. Ilmoo xiqqoo abbaa keessa. Hingeessu haa guddatu. Achuma teessee abbaa biree. Ana baruu haa. Akkam? Midhaan na baree akkasitti abbaan hin geessu. Leengadda baatii lama moo sadii taanaan dubate yoo karraa dhaltee isa jira. Sana kataa dhaabbatanii jiru bara tana Baatan dhaabbatanii. qabu nakam. Karraa Isummaanuu ergama biraa qabdi firraa qabdi. Erga biraa qabdi malee daa'ima kana wantee dhugoo jechuun maal re? Waan biraa fidu deemti gabbaasi firraa. Yaa kee kayina irraa gabbee naa sittee. Eessatti hin bahu. Kayina irraa gabbee kun dirqama yoo baasan malee namni kun kam gosee hayi. Amma jechuun narraa baasa kaayisuun. Bara dhaabbee narraa baasa. Bara dhaabbee narraa gabbee irraa gabbee mi. Hin barbaadu. Bayi suuraa. Bayi. Bayi. Maali fitinaan akkanaa Saboo fitinaa jechuun tun ajaa'ibaati. Tawuraa jechuun akka gata bakka asii ol deemtu. Mincoon tun waan biraatti deemti malee akka miree. hogguma duraati isin nageemaaf dhufte. Aboo nageemaaf dhufte ergaaf dhufte mincoon tun akka kanaa dhufte hin beekani. Akkanumas magaalaan akka kanatti nu barbaadu jirti. tunis ajaa'iba. Magaalaan akka kanatti nu barbaadu jirti. Magaalaa tanaatti ergi malee maalidhe. Anammoo harka kutte amma isiin hin baatumi. Hin baatumi ol deemte kan ol gattaa immoo ol deemte jirti. Caaltu gabbee nurraa. Mucaa fudhadhu jiin. Kootu ilmoo ta'e fudhadhu. Mucaa fudhadhu jiin. Koo gakkannuufi. Mucaa gakkanniif. Gakkanniif haa fudhattu. Koo fudhadhu. Midhaan xiyyaar kaanii tuqee. Kootu fudhadhu deemu. Midhaan xiyyaar. Tabiraatiif deemti moo isii ooltu na bal'oo. Akkanuma dhuftee duuba mana namaatti tun akkami. Ay rakkoo qaba mana namatti. Haye. Akka waan Bara waan deemtuuf hin dhibee waan deemtuuf ani bara waan deemtu maal biraatti. ta'e. Annagaa malee waan Obbo abbaa ilmaanii kan ilmaan keessa jiru dhuftee akkanuma mana namaatti itti. Wayi rakkoo qabaare. Rakkoo qabee Akkamitti? maali sababni? Sababni moo sababa asitti diduu qabaadha kaan. Haye. Guddisaa ilmaaniiti inni. Wayi rakkoo qaba innillee ni qaba innillee ni qaba maachinaaf. Inni tasaa qabaa mire. Anis xiyyaan qaba kaa. Maal asii gootareeti bakka qabaatu qabaata. Mee gaafadhu mee bara faana kumatti na dhibdee ho'i dubbiinani. Mee gaafadhu maal asii gootu jina habees. Maal dhufte Wanti reesi. dhufte maaleeti? Ammoo Eh. manuma bal'ootiin taa'aa jeetiin dhufe. Taa'aati. Aywa. Mee nama ergi abdi nama ergi gaafadhu mee. Manni isaa mana taa'umsaati. Aywa. Rakkoo qaba naatii haa kan laalladhayyee. Isuma laallattee dhufte. Wayii si duuba jira immoo. Maaltu na duuba jiraan kophaatti yaan dhufe. Ichi dhaqi yaa itti godhi jaanii. Maal inni naan jeen sammuu namaas ni deema. Ammas Shoora garuu keessa jaanii. Shoora keessa jaanii. aboo mana kana keessaa wayii fattashu jirti jette ijoolleen tiin himti. An biraan gabbee jechuun aleeraami. Mana kana keessaa fattashu jirti maal godhati mana kana keessaa maal godhu jirtaati. Ammaaleen fattashu jira. Maal barbaadu jirta mana hunda keessa deemtu maal barbaadu jirta. Wayii awwaalu jirta maal barbaadu jirta mana keessaati. Haa shakkii gama biraa qabdaa isaati. Shakkii gama biraati maal barbaadu jirta mana keessa. Akkas taanaan numaan godhaa waa shakkuma isin jettan san. Akkam? Durumaanuu sanii dhufte. Duraa sanii hin dhufneni. Durumaanuu sanii dhufte. Duraa sanii hin dhufneni.